Jaarsaaf jaartiin ammoo amala walii barachuu qaban. Anama waniin kana dubbaddeef atiitu hamtuudha jechuu miti. Qaamni sadaffaa nam fidee saraa jedhaa obboleessa kiyyaa. Obboleessa keeti qaama sadaffaa hoggaa jennu ka Abiyyii fi Obbootanii miti. Tanzaaniyaa si geessu hin deemnu. Ayyadarraa harmetti si'aa jiru. Xiqqoo takkaallee ifitti hin dhaamotin ifin sodaatin ayyadaan akkuma beekamu jirti ganda keessanis. Waan isin ijoollee ayyadaa taatuuf irratti raawwachaa turtes ni beeyta. Kanaafuu fuune akkamii ayyadaa haasa'uu dandeessan dura na fuudhe haa. Akkuma irra wal jaalanne kanatti wal jibbuunis dhufuu danda'a. Nuti bani aadami. Ashaan gullutti dha nuti. Garuu shakkiidhaan ilmi namaa tokko tarii wanni akkasii kun hojjetamuu mala. Hin hojjetamu moo hin hojjetamu kan jedhu nuti illee miizaana irra kaa'uu qabna. Akka ilma namaatti. Waan boru dhufaa har'aan tana yaaduun xonqaayii ta'uu miti. Gammummaadha. Madaatu narratti jaalattee masaanu madaatu narratti baafattee masaanu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota maatii chaanela keenyaa jirtu nageenya keessan badhaadha. Salaamtaa gaafadhu daawwattoota hordoftoota keenya. Maaliin salaamtaa gaafadha? Tasliim akkasiin dhiifama si gaafattu anaatti taasisa. Salaamtaa gaafadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenyaa garuu ati maali? Miyyoon ni yaama callisi. Tasliim kootu. Alaa dhoofaa jirti. Hai maaliif nama aarsitee mana baafta? Yoomiin aarsee dhiifaman gaafadhu san jee ulaarra jala fi gukkutee. Qulfii fiiti ati qulfii siin nakkanne moo? Sitti nutti ergemisi. Akkamittiin sitti ergoo? Akkamittiin sitti erge? Eega. Tayyib. Ana as bira taa ana kutteeti. Akkami ulaa nabbante jettee? Maaliif? Maaliif? Jaartii akkami jaartii namatti ulaa bantaan an jetti qulfii fidi. Akkam jaartii namatti? Hai. Ankalumaan isin bira dhufini kalumatti ni kaawwatte. Hai. Ati qulfii tana. Qulfii irraa fuudhii isin jetteeni. Laa qulfii irraa fuudhii akkamittiin jaana? An takkaa jechuudha. Haati manaa ta'e saadaan jechuudha takka. Jecha hamaa huna jechuudha. Qulfii manatti waa hojjennu kana fa'aa dirqama kana wayii amma waggaa ogeessee baachuu turte. Masalan ani takka kompiitara na jalaa ibsin beektu. Kaameeraa. Bakka kaameeraan kaamu takka na wanti hin jenne. Haya qulfii arnumaa ulaa ambaneetiin akkuma tasaa yaaddo jee ulaa dhoonan ijoollee mana keessaa baabaadhaan jetteeta. Maali jennaan? Ati qoy aartee tasliim macha aartee akkasii fiida akkasii aarsime. Nama aarsuu hin danda'atte. Maal si aarsee? Nama aarsuu. Ati messi sinna gayyalchi. Tasliim cimtu sinna gayyalchi. Sinna gayyalchi. Maal si gayyalchi? Dhugaa dubbachuudhaaf isin piraaktis daddareedha sitti nimne malee laal anna akka ati dhuftu itti himeetiin yaadallee akkanaa irratti hojjedhu jeen raajuu irratti itti himee kee biraa deema. Isiin wahumaan hin itti hime sanii sirriitti hojjette gaama viidiyoo laaleeni. Wili wayitaan editing godhu laala. Ani fi bustii maali? Maaliif jee? Silkii ta'ee tara dhibbaa waliin birbirreefu. Bilbila cufanuu bilbila cufanuu. Silkii isii biratti hin dhiisee. Wal mari'attanii akkasuma godhanii. Laa isii biratti hin dhiisan. Anatti bilbila isaa. Duuba silkii maali? Hidhaamsite? Namni waan takkanii balleessaa miti. An silkii. Egaa balleessii booda dhiifama boodarra jiraan. Ayiwa. Takka akka irraa hin beeku. Boo jarjaa ta'e bara ariiteen na buute jechuudha. Kalaas kaati waa hundaafuu dhiifama jee. Dhiifama raajuu fannoo. Sanuu dhiifama gaafadha jee osoo jala gaaffii guute fatee. Dhiifama bira wanni kutan jiru. Siin jiraatin maqalfii kan irraa. Dhiifama bira wanni kutan jira. Hin jiru. Kanaafuu dhiifama. Laakiin egaa atuu mana yaaddoo irraa anumaa jettee akkasitti hiriirtee baate kabiraallee akkatti aarteetiin ilaalee boodarra dhiifama gaafadha. Akkana jiitti walii nama biraa deemaas. Waan hin kaameeraa kaa'eef ni beekta. Beekuu dandeessaa? Hin beekne malee. Ayiwa wanni hin kaameeraa kaa'eef haati mana kiyyaa akka galtuuf waan waadaan seentee jira. Akkuma duraanii jenne sanitti ji'a jettee torbee jettee guyyaa lama jettee haftee mire yoo tasliim fuute malee jettee mire kanaafuu anaaf tasliim arra boru osoo jennee yeroo dheertuu hin qabne duratti dafnee wal fuudhuufi nuuf gammaddamoo nuuf gaddina. Ammoo ani sin waliif isin hawwatu ani sin waaf hin gammadu. Kana dura jechuudha naaf faayoon si duubatti jechuudha wal mariinneeti sillee mana keenya yaamne yaadattatis mana keenya si yaamne tasliim tana si buusifnaa sin jenni. Ana ammoo tasliim kophutti itti mariidheetiin tasliim yoo inni na gaafatee nan jedhe garuu ammoo jecha kana qophatti gunsi jiru yaadatti mal nan jette lakki haadhu manaatti keessan yoo deebine nan jettan. Kaadhis hijeessa nama. Akkas nan jennaan. Maal jeetii beekama sana maal tira dhaabbaddeeti haati manaa tuni yoo hinaaffaan gara biraa itti jiraate dhalaafarraa hinaafte yoo dhala tana dhageesse daranuu achi fagaatti jechuurraayin diide
Amma immoo isiin ifii fedhinnaa isiitiin fuudhii akkuma isin jette san. Beekamaadha. Ayiwa itti bilbiltee otoo akka isin jette quba qabda. Kanaafuu nuti immoo abjuu dhugoomsuu ni dandeenya moo hin dandeenyu if laalu jirra. Laa jechuun anuma gara kiyyaan abjuun keessan akka dhugoomtuuf jechuudha. Aarsaa barbaachisu akkuma kana dura akkuma kana irree kana dura si bira jiru waan barbaachisaa ta'e si biraan jira. Kilba. Ayiwa si biraan jira. Kana kun raajuu. Aya. Akkana jechuudha. Maaliif haati manaa ta'e tara takkarraas lamarraas ittiin fuune naan jette anni galtaa oguun jee. Sabaatu jirti ergi. Ittiin fuune jettee miti hanjamaa isiin akkasitti ittiin fuune jettu dhugoomsineeti garsiifna garuu isin irraa dhuftee jennaan ani dhugoomsitiin waan barbaachisaa aarsaa barbaachisu ni kafaluu lafaan abdii murannoon qaba jechuudha. Baay'ee takka galatoomi. Meerkadhee. Laa rakkoon qabu abshee. Isinis natti hin qoosina akka haati manaa ta'e lukkoosaa jirtutti har'a boru jette. Obboleessa keenya jaalatamaa kabajamaa Raajuu Diinee gidduu keenyatti argamta. Anaa fi Tasliim dhugaa dubbachuudhaaf qaama sadaffaa barbaanna. Qaama sadaffaa waggaa jennu ka Abiyyii fi Obootanii miti. Taanzaaniyaa si geessu hin deemnu. Waysi mari'achuu barbaanna. Maaliif maal jette Oromoon beektaa? Dhuufuu marii qabdu hin ajooytu jette. Har'a anaa fi Tasliim wal jaalanne wal fuudhuudhaaf deemna. Akkuma irra wal jaalanne kanatti wal jibbuunis dhufuu danda'a. Amma haati manaa tun yoo Tasliim fuute niin galaadhaame yoo feete galuu dhiisuu dandeessi. Yoo feete galuu dhiisuu dandeessi. Ijoolleen tiyya tuni akka haadhatti Tasliim akka haadhatti bakka haadhaa bakka buutee ijoollee tiyya tana fuulduratti naaf ceesifti moo naan ceesistuu ka jedhu irraayin ati aaree daandii gubbaa fiigu waan kana osoo nu gidduu jiru yoo mari'an osoo daawwattoonni keenya nu arganii yoo mari'an jedhee qabee si deebise. Amma Tasliim dhugaa dubbachuudhaaf miskiina hanqaaleen harka keessatti isii afaan hamaa nama dubbattullee hin dhageenye garuu ammoo dhalaa biyya tanaa ni beekta dhalaa karaa kana dhufte afaan kana waa hunda jettiini amma isiin nama bilbilaan waliin kanis wayita isiin itti haasoftu numa tasgabbeessiti malee isiin hin arrabsitu akka gartee dhalaa afaan hin taane jettee wal arrabsan sanis hin qabdu. Na bira jirtiif hin jiru yoo boota qaamala jijjiiratte hin beekne. Irraa gaafachuun gaariidha. Amma haarawaa gaafa biyya bartee ofii jirtee hin beekne. Kanaafuu ati qaama sadaffaa taatee nu gidduu keenyatti waan argamtuuf nu gidduu galtee anamma biyyatti ayyadaa hiriyaan kiyya tokko ayyadaa qaba. Haati isaa xiqqeenyaan irraa deemte abbaa isaanitti wal cinqanii. Haati irraa deemteet ayyadaan guddifte mucaa sana. Ayyadaan suni ijoollee hiriyaa isaa qabdi. Kan isaan hiriyaa. Nyaata ijoollee san dhorkiteeti mucaa kana dhorkiteeti. Mucaa ayyadaa taasifamte. Kan ifii kanaaf nyaata kan miti. Nyaata babbareedaa. Hatta wayita qorii takka nyaatanu gama keessanii mala nyaatan irrattiin. Dhadhaafaa ijoollee isii tanaaf gama ijoollee isii kutteeti. Gama isaa san duwwaa gootee waxii irra buuftetti kan nuti. Ani isaaniin saahiba ijoollee isiitiin saahiba beekaatiin saanaa isiin fiddee nyaata nu dura keessu kana hin beekaami dafeetiin shir godhee gama ijoollee isinii deebisa. Ayyadaan tuni waan akkasii qabdi. Ayyadaan tun moosa bara ayyadaan tun namaa hunatti fakkaatu duran. Gaafaan biyya tana osoo hin dhufin ayyadaa wanni jedhamtu tun. Akka diinaa. Azaaba na fakkaatti jidduu tokko na fakkaatti. Saniifuu immoo akkasii siin jechuu hin dandeenyu akkasii mitiis siin jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu ati jidduu keenyatti argamta waan taateef ijoollee tiyya tana akka haadhatti jabeessitee harka qabdee irraa dhidhiitee tottolchitee ijoollee tiyya tana gammachiiftee haadha isaanii san haadha jechuu san irraa hambiftee haadha ifitti ka deebistu jaalalaa fi kabajaan obsaan
tasgabbiidhaan isii barbaada. Irraa barbaada jechuudha. Dhugaa jettee waa hedduu dubbatte tasliim irraa dhageenya garuu jecha kana tasliimiis jecha ayyadaa jiru sanii ifirraa hayxee yookaan akka ilmaan ifitti ilaaluudhaaf hangam takka qopheedha waan jiru. Isinis akkuma beekamu ayyadaa namni jabu biyyi isaanii ni jirti. Raajaa mali beekaa nama ayyadaas jaalatu nama yaadduus jaalatu ijoollee biyya takka yeroo hunda sana dubbachaa jirti. Amma dhaggeeffadhu akkanaa miti. Waa'ee geelee haasoftu hin jiru. Abbo hasiifiin hima. Dhaqama fee yuutuuba irraa harkatteeti. Naa dawwaltee qaamaan illee wal agarree nama bareedaadha. Yaaduutiin hirmaachuu jirti. Niin fida, niin agarsiisa. Haasaan fuudhee. Nama bareedaan fedhu. Anamma isuma tana. Nama laata? Isuma tana. Haati mana kiyyaatti dhaggeeffadhu. Haati mana kiyyaatti illee isuma tana xalabatte. Ijoolleen tiyyallee isii tana baratte. Anillee amala isii bare. Amma dhalaan bareedduu malee aan. An dhalaa bareedduu sun ni fedhu. Isuma tana. Kalaas. Laalama isiin gaaffii qaama sadaffaan ati nu jidduu seenii ansiin jennaani waan akkanaa haasoo itti malee kanaas hin sodaatin maaliif ati ijjumateetiin akka ayyadaa qofatti ijoollee ilaalin malee wanni biraa takka illee hin jirtu. Beekadhu dhalaan baadiyyaa teenyaa warri biyya teenyaa keessattuu qaanfatanii afaanii baafatanii akkanan jedhanii tokko hin agarreeti waan tokko tokko. Jaarsaa fi jaartiin waan irra wal dhaban beektaa dhiirri keenya kunis calliseeti jimaa isaa qabee hiriyoota isaatii wajjin taa'ee halkan kana guutuu waan taane kun haasawaa bula. Isiin tolfatteeti na wajjin raffi jechuun isin qaanfattee arraan tana waan akkasii siyaasa ni qaanfattee. Ni qaanfattee booda osoo qaanfattuuti ol baafachuu waan hin dandeenyeef lolli dhufu. Usteetuma meeshuma tana caccabsuu jalqabdi kanatti innis akka meeshaa cabsite jekkee dhawaame qulfe jechuudha. Jaarsaa fi jaartiin kanatti addaan banne biyya teenya. Jaarsaa fi jaartiin ammoo amala walii barachuu qaban. Anama waniin kana dubbaddeef atiitu hamtuudha jechuu miti. Amni sadaffaa nama fidee saraa jedhaa obboleessa kiyyaa obboleessa keeti nama as si fidee asitti waan gargaartee mana baritti si deebisuu jiru. Kanaafuu atis akka ayyadaa takkatti ayyadaa taatee jirti amma ayyadaa irraa harmetti si'aa jiru. Amma kaawulii sirreessinaa baramma wanni jalqabame tokko horma dhufu. Daandiin tokko bu'uurri kaa'amee jira waan ta'eef bu'uurri haala bareedaan yoo kaa'ame haala bareedaan xumurama. Kana waan taateef ammatti illee xiqqoo takka illee ifitti hin dhaamotin ifin sodaatini ayyadaan akkuma beekamu jirti ganda keessanis. Waan isin ijoollee ayyadaa taatuuf irratti raawwachaa turtes ni beeyta. Achuma gubbaanuu haadha mana kiyyaa tana ijoollee keessatti rabbi adeemsa. Amma naawwan fuune akkamii ayyadaa haasa'uu dandeessan dura na fuudhe haa. Ifadhu waan tokko sitti hima. Ijji tun ta gaara kanaan duubatti waan agarre ta mutaadhaan of keessaa guuruu ni jira. Maaliif namni dulloota an beeka dhugaa dullootaan na guddiseesi dhiifama na godha. Nama guddaa jechuudha. Dullootaan na guddisee. Ijji laal gaara kana duubatti waan agarre ta mutaadhaan of keessaa guuruu ni jira hin fayyadu. Akkas jechuun kee kana jechuun kiyya waan ati akkas jechuun isaa maaliif tasliim tasliim ji'a lama yookaan sadii sibira teessee ilmaan kiyya haala kamii guddisuu dandeessi naa wajjin ceessuu dandeessi waan jiru jechuudha. Namni hanga kana keessatti hin bari amma sibira teessuu hin bari. Ilmaan kun haadha qabaa. Haadha qabanii garuu immoo sanin jennee bari dhufuu dhiisuun mala amma dhufuun mala. Wanni isii akka bilisummaatti guyyaan bilisummaa guyyaa kana jennee murteessuu hin dandeenyu. Eenyu Hadirisee Dijjeebisa? Guyyaan bilisummaa boru booda ta'uu danda'a. Boru as ta'uu danda'a. Amma zappaastii kana ta'uu danda'a. Waan hin beekneef atilleen waan ayyadaan nama guuturraa nuuf himtee ifitti osoo hin fudhanne. Sana akkasumatti waan ayyadaadha. Waan ayyadaan qabdu ala lafa keessee akka haala taatee seenuu danda'uudhaaf. Murtee akka murteessuu qabdaadha. Akkam jechuun naan gallee waan ayyadaa ta'uu Khalaas taatee jirti. Siif taatee mire. Ilaa kana duroo malchaa turte yaaddu. Gaaffii akka keessatti ni yaagadda. Waan dabarinuu irraa fudhatee beekadhu nama miti. Ani yaaddu yoo ni afaanii baafatee siin jaaladha naan jee ni nayyama jechuudha.
Arrambaati. San masin hayyamtee bara Hayyamtee jira. Maaliif jala qoqqotan. Jalan qotanii. Saniifuu qaanfachuu afaan baafatee egaa kanas hin jechuudha ni beektan. Amma isin eegan haa goone faadha. Waa hedduu haasa'uu dandeessi malee. Kanaafuu nuti waa'uma booda dhufu fa'a waan hin dhufne fa'a nuti bani aadami. Ashaangullitti nuti. Wallaahi ashaangullitti nuti. Waan garuu shakkiidhaan ilmi namaa tokko tarii wanni akkasii kuni hojjetamuu mala. Hin hojjetamu moo hin hojjetamu kan jedhu nuti illee miizaana irra kaa'uu qabna. Akka ilma namatti. Falasfa tokko maal jedheedhan. Waan boru dhufaa arraan tana yaaduun xonqaayii ta'uu miti. Maaliif gamnummaadha. Arraan tana teessee amma fakkeenyi isiin ayyeedaadha. Akkana yoo goote hoo yoo jennee irraa mari'anne borumtaa isa waan dhufaatiif jecha sana akkas jennee jirre naa hin godheteeti osoo qaamni lamaffaatti dhufne yookaan qaamni sadaffaadha jidduun buune irra deebiti ifi qaanfatti jechuudha. Callisuu irratti ni beektaa. Abbaan fi hin dubbatu jaani. Ifi dubbataa jira. Kanaafuu ijoollee kiyya akka haadhatti bakka bu'ii jabeessii. Ani yeroo baay'ee silaa'us biraan jira. Iddoo tokko jirra. Carraan jiruutillee gargar nu baasu. Nama ijoollee kiyya kana fuulduratti ceesisu. Jedheetii yaada. Kanaafuu yaada qabdu yaadu Usmaan ibsadhuuti. Viidiyoon dheeratee jira. Gara xumuraa deemna. Anis dhuguma saniin isin lameen waliif isin haa qoodu carraa gaarii isiniif haa ta'u. Barri bara quufaa. Leel jenna mootii waan min jenna. Akkuma isinitti tole barri bara quufaa isiniif haa ta'u. Maaliif carraan keessan ka fuuldurallee carraa bal'aa hawwaan hawwute itti harkattan isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Gadaa bilisummaa isin haa ta'u. Gadaa bilisummaadha. Ameen. Tasliim waan afittiin irraa guutii viidiyoo daawwattootaa xumuri. Daawwattoota hordoftoota keenyaa akkuma warroonni wajjin turtanis viidiyoo keenya daawwachaa turtanis hedduu akka galatoomaadha. Akka tasliimis jettu dhageessanii jirtanii waan raajuunis qaama sadaffaa ta'een gidduutti argameef dhageessanii jirtanii waan yaaddoon jedhus dhageessanii jirtanii. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa hedduu takka isinillee galatoomaadha nuuf jiraadhaadha. Isin jaalannaa isin kabajnaa viidiyoo itti aanutti hamma walitti deebinutti nu faana turaa isin jenna.